yaa diriisaa tajaajiltee nuti yaa rabbi ijoollee gaara keessa faffacaatee manarraa ala baatee illee nagayaan nu galchu yaa rabbi nuti illee araara biyyoolee isaa kan nu kun araara rabbiin nu quba qabu nu godhi yaa rabbi bulchaa Adaamaa karmatti nu kabachiisellee umrii dheertuu kanniif. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti waajjirri bulchiinsaa fi nageenya aanaa Odaa hawaasa ajandaa marii biyyaalessaaf magaalaa Adaamaa dhufaniif sagantaa bunaa fi shaayii taasisan. Bulchituun bulchiinsa aanaa Odaa aadde Indiyaa Jamaal haasawaa taasisaniin Oromoon mariidhaan rakkoo fura jedhan. Kana malees marichis akka fiixaan ba'uuf qaamolee gumaacha godhan galateeffataniiru. Kabajamtoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa asitti argamtan keessummoota keenya Oromoon rakkoo fi mariif marabbaadhaan hiika. Dhaadannoo jedhuun paartiin keenya paartiin badhaadhinaa mootummaan naannoo Oromiyaa labsee nageenya Oromiyaa keessatti mirkaneessaa jiru. Kana fiixaan gahuuf asitti argamtan baga nagahaan dhuftan isin jechuu barbaada. Waltaanee duudhaan Oromummaa akka kabajamuu fi hojiileewwan garaagaraa milkeessuudhaaf hojiin gama hundaan hojjetamaa jiraachuu kan dubbatan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yamanuu Tashooma carraa kanaan hawaasa guutuu bakka bu'uun kan dhuftan waan ta'eef qindoominni jiru tokkummaa kan agarsiisudha jedhan. Walumaa galatti nageenya eegsisuudhaaf gurmaa'insi hawaasaa caasaalee siyaasaa fi caasaaleen nageenyaa murteessaa akka ta'e ibsan. Kutaa magaalaa kana keessa sabaaf sablammiin hin jirre hin jiru. Guutuu Itoophiyaa irraa sabaaf sablammiin hundi kutaa magaalaa kana keessa jira waan ta'eef sabaaf sablammiin kun wal ta'ee jaalalaan tokkummaadhaan duudhaa Oromummaaf duudhaa Itoophiyaa giddu galeessa godhateeti kan waliin jiraachaa jiru waan ta'eef kun immoo salphumatti kan dhufe osoo hin ta'in akkuma jennu Oromoon hammataadha. Hundaayyuu ni keessummeessa jechaadha akkaataa dhufaatii isaatiin. Kanaaf kanarraa ka'amee kutaan magaalaa Abbaa Gadaa kutaalee magaalaa jiran keessaa hojii misoomatiin, hojii siyaasaatiin, hojii nageenyatiin walumaa galatti hojii hundaan uummata isaa qabatee hojiilee gurguddaa milkeessaa turee jira. Ammas milkeessuudhaaf hojjechaati kan jiru jechaadha. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Odaa obbo Alamuu Baacaa kabajaa fi jaalalaan keessummaa simachuun Oromoodhaaf duudhaa fi aadaa isaa ta'uu ibsan. Kana malees mariin akka godhamuuf qaamoleen nageenyaa murteessaa akka ta'e himuun akka aanichaattis hawaasa iddoo adda addaatti uummaticha bakka bu'ee dhufeef muuxannoo qooduun barbaachisaa akka ta'e eeran. Akkuma beekamu guyyoota muraasan dura kutaalee Oromiyaa garaagaraa godinoota Oromiyaa garaagaraa irraa marii biyyoolessaatiif jecha qaamni lakkoofsan hedduu ta'e gara magaalaa keenya galee jira. Akkasumas magaalaa Adaamaa keessa aanaan Odaa ishee tokko. Aanaa Odaattis keessumoonni lakkoofsan baay'ee ta'an aanaa keenya keessatti kan siree qabatanii boqotanii jechuudha. Kanaaf caasaa qabnu qindeessinee hawaasa keenyatti daballee qindoomina olaanaadhaan keessummoota simachuurraa jalqabnee hanga isaan eegutti halkan guutuu naannoo siree isaan qabatanitti caasaa keenya qindeessine ganama caasaan keenya gara geejjibsiisee gara giddugala leenjitiitti akka deemu taasisuurraan kaasee galgalas gara iddoo itti boqotanitti akka deebi'an gahee olaanaa caasaan nageenyaa taphatee jira jechuudha. Keessumoonni hawaasa kutaalee garaagaraa bakka bu'uun ajandaa marii biyyaalessaa irratti argaman tokko tokkos qindoominni caasaalee nageenyaa tiraafikootaa fi akkasumas qindoomina caasaalee siyaasaa magaalaa Adaamaa galateeffachuun muuxannoo hedduu argachuu ibsan. Marii biyyoolessaa irratti hirmaannee marii biyyoolessaa jechuun biyya keenya keessatti nagaa waaraa fiduudhaaf lammaffaa immoo dhugaa Oromoon qabu tokko biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti ibsuudhaaf yaanee dhufne hundi keenya milkoomneerraa galatoomaa isiniin jennaa ulfaadhaa fayyaataa bulchiinsi magaalaa Adaamaa hammas irra deebi'een jedha qaamoleen nageenya mirgi keenya eegame baanee gallee nagaadhaan xumurreerraa ammas galatoomaa isiniin jennaa ulfaadhaa fayyaataa. Adde Jamaanesh Kabbeen jedhama godina Shawaa Kaabaa. Aanaa Kuyyuuti irraa hin dhufee haadha siiqee aanaa Kuyyuuti. Erga guyyaa dhufneeti qaala'insa jireenyaa jiruun nyaata irratti dhugaatii irratti nutti hin daballe uummanni Adaamaa. Akka mana keenyatitti buna irratti illee waan tokkicha irratti nutti hin daballe dhugaa. Algaa irratti illee nutti hin daballe. Isin jaalannaa dhugaa waaqaa. Oromummaanis kanuma.